Deebii kennuun barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Seera wallaaluu irraa kan maddeedha jennee hubanna nuti. Innis lakkoofsa kaadhimamaa dhiyeessine. Isa kana waan biraan jedhu dhaqiimaa labsii 1162 dubbisii inni deebisii ta'an jedha. Garuu wannan jechuu barbaadu cabinsa gamaa gamanaa izeemaadhaaf badhaadhinarraa ka'aa turan tokko otoo waan jedhiin yoon irra darbe dhaloonni na gaafata jedhee waan yaaduuf tariitii hundi keenya imaammata barnoota tokko keessatti barannee as ga'e sanuu imaammata barnootaa adda bilisummaa Oromoo ABO'n lafa kaa'ee keessaa dhiibamee ba'e sana. Non imaammata lafa keenya sana haalli dhiibee dhiibbatee keessaa baasee uummatichaaf dhaabicha adda baasee imaammatichi gatate. Imaammatichi gatate sana isaan baranne inumaayyuu imaammata hamma jiru gulantaa haala jijjiireera jedhee gulantaa jijjiireera irraa gad cabsee isa kana sirriittitu warri lamaan kaasaa turan keessa deebi'anii ilaalanii gaariidha. Inni tokko dhaloota qubee Itoophiyaarraa bilisa baasuuf dhaloota qubeedhaan akka Itoophiyaan hin weeraramneef kan qabsoo jalqabeef akkuma kana immoo isaan tumsa isaanii fi sagantaa baasnee itti kennine warra jedhan sagantaa isaanii warra hojiirra oolchaa jiran imaammata barnootaa cabee caccabee har'a ilmaan hiyyeessaa mana barumsaa galuun akka abjuutti ta'ee manni barumsaa hinumaayyuu gara daldalaatti jijjiiramee namooti abbootiin qabeenyaa qofti akka barataniif haala mijeeffame keessatti yeroo akka kanaan haasa'amu xiqqoo ishee uummata kana fuulduratti nama qaanfachiisa sa'a fi obboleessa koof kenneen boodatti deebi'a. Gaaffii warra badhaadhinirraa ka'e tokkotu jira. Gaaffii nama ajaa'ibu dhugumaa isaa odafi. Manneen barnootaa buufanni fayyaa gugubatu dhaabni keessanii ibsan baasne. Warri badhaadhinaa kunnan shakkaane afaan Oromoo hin dubbisanii laata kan jedhu yeroon itti ibsan baasne hin jiru. Kun immoo miidiyaa YouTube irras sooshaal miidiyaa irras hard copyidhanis ni jira. Kana ilaaluun ni danda'ama. Garuu akkasuma ta'e waa tokko ani nan gubaa isin gabbaa iyyaa'ii jetteedhani maraattuun. Akka maraattuun jette sana isinin gudduu nuyi yinaa isaaf nu waamtu laata. Kuni gaaffii silaa nuti isin gaafachuu qabnu isin nu gaafattanii deebisaa garuu isa kana.